ولي سفيد ربي ولي إسنياتشيس أكبر بعدني اتدتني أما فكين ولي قلت أبو سنوزون تاني ولي قلت الآن بوتاتا كتدتني إلى نمني نما أولي متجران يو إسني موهن تأمجد تمالي حتى يو إسني هركا بهي كجرو تاتي وابني سو جنجراتا إسنا تيك أبوان تيفن اللي برات أني نسي مو أكا ميدياتي تتناندرو جن إيفم أما بودا إمو وانت تناندرو جن اللي قرو وان أوفاك إنو في مجاتي تنرى وارغانا وصون تاني أكو محد نسيكونو أكانا دبتا موف أما اللي بوتا حفتين أرسي مالي جد إيسان التسمو أكو مسنا أكانا ولدت نوقبتاني حكا مجاتي تنا دبتاني تكافوتاني تكا إمو نمتو أصفداني نور رجيتيك أبداني نور نمني سنهيت لغايا mucattiin tun akka gargaaramtu taate awwaan itti yaadamtu waan kaa'onnoo itti murtanii fi gara biyyatti galchitaan argattu gochuu ni dandeessan nurra jechuudha. Nullee immoo amma ila waan biraati irratti ol mormoo osoo hin taane wanti dabare dhiisa. Amma kama dhufutti haa deemnu. Ka dhufu kanarratti guyyaa odoo jecha odoo hin taane guyyaa murteeta kana fanuu kaayaa guyyaa san nusin argamna gara miidiyaatiinis gara keessatti waan fixanii dhuftanii yoo haqasii argitan kinooti hoodhu yoo dhabdani Oromoo as kenna waan qabdan jedhaati kootaan gaafadhaa nurra dhageetti qabdan mucattiin tuna dhagaraan isii hiikkatee jira osoo hadda duute borummoo achitti reeffa isii galchinettanii maallaqa walitti qaburra odoo isiin jirtu hadda waan qabdan walitti qaba yoo haqa isii rabbi sodaate isinis akka hiriyyatti irraa fuudhuu dandeessan irraa fuudhaa laadhaa fi ankanuman jedhaa dhiifamaa namoonni hafeetti kufa. Haftee reefu amma abbaan giddii goola beela akkan dheerofne quraaqaa baabaa sabboon allee nas jira Ahmadillee Shee Ahmadillee jira Nuuraddiin nas jiran akkuma abbaan giddii ani guyyaa fi bakka jettanitti argama jedhan san Shee Ahmadillee asumatti waadaa galu Nuuraddiinillee kabay ol deebis asuma waadaa galu sabboon allee asuma waadaa galu akka dhuftanii fi akka Nasri na dhagaa jirta Nasri. Sin dhagaa. Akkuma gaafa ati seenaatii fi waa'ee see intala eenyu ishee maqaan ishee intala beetii wallaggaa fi bakka inni jiru dhuftee na fuutee uffatuman gaafa sana ittiin wallahi achi deemanii isan dalagaati amma gale wallahi ol hin galle yoonan ol galee ni torkiin na jalaa bada jedhee si gale bakka itti jettetti saatii tatettetti wallahi taaksii qabadhe rakkoo tokkitti hin qabu karaa kun. Shalas dubbi Nasir sabboon atillee dubbat koy dhiisa takkiti sabboon atillee miyuutii banadhu koy abanatu sabboon allee. Namni mul'unu haa dhaga'u akka jechaatitti kiyyaaleen azala jiranii dhagaa. Urga gaafa jammarreeti gaafachaa jirra halkan deengadda gizeenni achi dhufellee asii kaanee ajmaan ittillee dhagaa irra gaafachaallee jirra. Anammallee yoo inumaa dadhabamee wanni sun hin jirre dhabnee irraa dura walii gallee bakka tokko teennee inshaallah baasii micayyoo tanaa Nuuraddiinis abbaan giddillee anillee namni shaniin Shee Ahmadillee nama shaniin maqaa dhubaa yoo lakki ani kafaluu innuu jedhee nu didee dadhabne sheebalullee dadhabee caalaa hundi bakka tokkotti wal ani bakka isin jettanitti kunoo sa'aatii kamiyyuu hojii kiyya dhaabe amma yoo taate nan dhufaa waan isin naqabdanillee akka Oromootti isin bira dhaabadne hojjedhee bira deemu. Ayyee galatoom Nuuraddiin to'ate. Nuuraddiin situ hafee dubbadhu. Alo, hin dhagaa. Dubbadhu hin dhagama. Sagaleen kiyya hin dhagama ammi. Hin dhagama dubbadhu. Hello. Hin dhagama dubbadhu. Ani mormii tokko hin qabu wanti dura ani mormii tokko hin qabu inshaallah mallee yoo ka jedhan taate rakkoon tokko hin jiru. Yoo mistaanan yoo boruu iftaan illee ka jedhan taate waliin jirra garuu guyyaa dhaabbataa tokko qabaati. Guyyaa sanirra dhaabbannee kallattii waliin kenna walumaan dhaabbachuu fi walumaan deemuutu caala walonnoo jechuudha. Galatooma Naasir galatooma. Galatoomii amma waan goonu eega warra asii waadaa galtani warra asii eega waadaa galtan guddaan isin harka jirallee dubbiini nu hunda harka jira. Amma warri miidiyaalee na dhageeffadha. Haftee fi ganniin faatillee falmataallee. Namni miila lama qaba jedhanii muka laman koran. Bakka lamatti hin qaban miidiyaa arrabsoo hin danda'ama miidiyaadhaan. Dubbii furuu garuu hin danda'u miidiyaan. Walumaa galatti nuti akka Oromootitti waan inni Dubaay jiruuf waan nu Dubaay jirruuf waan maqaa warra Dubaay waan maal jedhamu osoo hin taane akka namaatiin namummaadhaaf mucayyoo tana. As birattillee
borulle akka wanti biran kan akka namaatiin namummaa akka oromummaadhaaf mucayyoo tana jaarsonni kabajaa bakka jiranitti waan san gaafannee hin xumurra. Achi asitti garuu waan miidiyaa fi arrabsoo miidiyaa irra deemu keessatti warri as jirtanillee warri dhugamaan yoo dantaa addaa wayii qabaatan malee yoo dhimma mucayyoo tanaatiif dhugama quuqama qabaatan ammoo waan miidiyaa irra godhamu kamuu dhaaba waan nu asii isinii deebisnu eeggadha. Tole fudhannee obboleessa kee. An akka dhuunfaa hafteetitti galatooma ulfaadhaa isin hundi keessanuu Naasiris Abbaan Giddis Sabboonaas Ustaaz Ahmadis illee Nuuraddiinis galatooma ulfaadhaa isin jaalanna kaleellee hammeenyaaf himiti. Yookaan wanti xiffifnee dubbannuuf haidhummaa mucayyoo tana haa ba'uuf yookaan isin nurra dhageettii qabdan nu kalee deengadda miidiyaa hidhuun yookaan waggaa 2-3 nu durra dhageettii qabdantu waan kana nu dubbachise malee yookaan isin ol beeyneetii miti. Kanaafuu galatooma ulfaadhaa tolee waan dhimma keenya ka dhuunfaa hojjetan malee dubbii ta'e naga gaafa dhuftanii isin maslii nu deebiftaniitti isinuma eeggannaa Naasir hangama keessaatiin sii barreessa rakkoon takka hin jiru yookaan waasaappiin sagalee sii kaa'e. Ayyee galatooma guyyaa abbaa giddii guyyaa kam isin mijata? Abbaa giddii Naasir asirratti wanti barbaannu yoo ammallee dubbii tana fuutanii lafarra harkisuu yookiin boru iftaa yoo jettani mucattii tana fayyatu harkaa qabaa fayyaa isiitiif yaada asumatti amma guyyaa ta'e murteessaa guyyaa sanirra dhimma maatii akkuma jettan dalagaa keessanis dhaabdan fayyaa mucattii kana haa dursu fayyatu harkaa qaba waan ta'eef osoo fakkeenyaadha fayyaan isii guutuu ta'e rakkoon qabu ji'allee ji'a lamas gootan garuu hadha fayyatu harkaa qaba fayyaa isii kanaaf immoo yeroo ariifachiisaa barbaachisa malee akkam yookiin irratti ilaaltanii irratti onnoo jettanii miti kanarra guyyaa nulaata. Charging irra cufachuu jira. Ana guyyaan kamuu naa mijata baay'ee gara galgalaatitti taana. Nasri ati guyyaan beellamii kaampaanii waan dalaganii. Nasri ati guyyaan beellamii yeroo dhiyootti sababaan saala yoo dubbi ishee faatakka. Guddaan hin fagaata abbaa giddii sambanni guddaan fagoodha barhaadhi qixxata. Jummaa goono. Bor galgalan gootaniis yookiin jummaa galgala. Jummaa galgala godha. Jummaa galgala godha. Jummaa godha. Jummaa nama hundaayyuu miidhataa Sheekh Ahmad Faatillee dalagaadha waan ta'eef. Sa'aatii itti qaba. Yookaan ammoo keessaan illee gurupiilee waan jiru guruppii keessatti illee qabuu dandeenya. Nasri. Yoo na dhagaa jiraatti haa ta'u Jumaa mana keetti moo akka ituu mana keetti wal geenye baay'ee gaariidha. Mana keetti hundaaf ta'a jedhee yaada. Iddoo itti wal geennuu fi sa'a kamiin akka wal geennu guruppiin hin jira. Sheekh Ahmad illee guruppii keessa galcha. Mucayyoo tanallee guruppii keessa galcha. Seenaa illee jechuudha. Waan jiru guruppii keessatti sa'aatii fi iddoon qabannaa guyyaan jimaata ta'u irra walii gallee jirra. Galatooma goolaba mina fakkaate wantummaan barbaadamullee kanumasa. Galatooma ulfaadha rabbi wallahi fayyaa mucattii tana laala rabbi isinitti argu yoo hadda mucattiin to'atoo isin akkana taatan boru gara biroo deemte boru waan biraa jettanii rabbi sodaadha waan boru biyyaan reeffesi biyyaan galchitan waan dandeettan godhaasi. Kanuma namoota iddoo asirra haftaa illee gadi bu'aa jedhi bilbila chaarjii suuqadhu haftee namni yaada kennatu nama hedduu hojiin cinqamaa ture akkuma cinqamaa. Yaadan barbaachisu bakka goolaba yaada biraa tokko hin barbaachisu. Yaada homaatu hin barbaachisu maa yaada kennatan. Yaada maalitti kennarree waan jennu jenne eega gaafa guyyaa sana. Waan jedhamu jedhame. Ayyee galatooma ulfaadha bakka isin caqabna gurra xillee laal jechuudha keessaaf anaan illee waan nutti baatan guyyaa